Jabaannee walaa keessan jabeessinu, keessatti harka walaa qabnu. abdiin kutina. Dhugaa walitti kolfuun, wal qeequun, Dhugaa harka har'a wal borumti qabanii wal guyyaa jabeessuu hundumtuu wayya. hin dabarti. Wanti hin Wanti dabarre wal hin jiru. jajjabeessuur, Hunduu wal gaarummaa fi kabajuur, arrabsuu qormaata dhaabanii namatti dhufuuni jabaadhu waliin jedhaniiru hin jiru. gaariidha. Hunduu gaarummaa Arrabsoon dhaafidha. faayidaa hin qabu. Kun gaafa Dhugaa wal biraa dhaman jireenya hiriituutu keessan malee keessatti faayidaa abdii hin hin kutina. Kanaaf Wanta har'a abdii darbu hin jettanii wanta waliin arrabsina, yeroo waliin dhiyootti darbu qeeqina, jettanii walaa jajjabeessina. abdii hin kutina. Isa Duutanii dogoggore lubbuun keessan hin dandeetti haa dhufu. deebisu. Hiriyyaan keessan seengan Dhaamsa kooti. haadha kooti Jabaadhaa. haati koo na dhabuu hin qabdu jedhaati abdii ofitti horaa. Namarraa ija keessan kaasa. Waaqayyoorraa ija keessan kaawwadha. Har'a viidiyoo kan boonii samoona duutee fi kan ajandaa ishii baay'ee ka'aa jiruu fi kan kaleessa dammeen qoricha dhugde kanarratti dubbachuu dhufe dhugaa. Booniin amma iddoo dhugaa deemteetti. Dhugaa ishii kan beeku Waaqayyo bichaadha. Ishii fi Waaqayyoodha. Ishiin iyyuu iddoo dhugaa deemteetti. Sababiin kanaaf duute sanaaf duute kanaaf duute jedhu miidiyaa hundumtuu wal harkaa fuudhee odeessa. Dhugaa kanammoo kan beeku Waaqayyo bichaadha. Dhugaa ishee waan haa baasu. Ishiin bakka dhugaa jirti. Tokkoon sababii koomentiitii fi duutee isaafidha abdii kutatte, isaafidha abdii dhabde jedhee namni baay'ee odeessa. Booniin rakkina baay'ee keessa dabartee sa'aatii kana geesse. Koomentii kana caalaa arrabsamaa turte yeroo duraayyuu jechuudha. Osoo gaarummaa, osoo mana hin ijaarratiin, osoo gaa'ila hin godhatiin iyyuu namoonni baay'een arrabsaa turan. Haa ta'u ishiin garuu garagaltee koomentii sanayyuu hin ilaalle. Jireenya ishee itti fuftee jiraatte. Har'a mootii sababii koomentiitiif kana gootii jedhee namni yaaduyyuu hin jiru. Hundumaattiyyuu kanan jechuu barbaadu rakkina ishee kan beeku ishii fi Waaqayyo bichaadha. Waaqayyo immoo dhugaa ishee haa baasu. Warri kaan sababii ulfa taatee ulfaafidha. Joosiin ulfa kee baasii ulfa kee hin barbaadu jedhee kanatti fajjeeste jedhu. Warri kaan immoo jaalalleessaa isa duraatti deebi'ee kanaaf fajjeeste jedhu. Bakka waan sagal odeessa qabatamaan hin jiru waan ta'eef namni qabatamaadhaan hin jiru waan ta'eef miidiyaan hundumti waan argee odeessaa jira. Yaa nuti immoo ijoolleen keenya biyya hambaa jirtanis biyya keessa jirtanis kana ilaaltanii abdii hin kutina. Ishiin ebaluyyuu hin du'e maaliyyuu hin du'e anis abdii hin qabu hin jedhina. Har'i borumti hin darba. Guyyaan har'aa hin dhufu. Deebi'ee hin dhufu. Jireenyi itti fufa. Hundammoo miti kan gammachuu qabu. Namoonni hundumtiyyuu gara gadda isaa keessatti dhoskate, rakkina isaa dhoskate, gadda isaa dhoskate hundumtuu kan rakkina dhabu hin jiru. Har'i immoo boru miti. Dhugaan siniin jedha. Abdii hin kutina. Haadhuma keessanii, abbaa keessanii ilaalaati abdii godhadhaa. Boonii Waaqayyo lubbuu ishee haa maaru. Dhugaan ishee sin tura malee hinuma ba'a. Joosiin dhimma namni itti duulaa jiru kunis kunoo rakkina guddaa keessa jira. Eddasii of hin barre jedhanii odeessaa jiru. Dhugaa waan hundumaa immoo kan harkaa qabu kan beeku yeroo isaa eega malee dhugaan ishees hin ba'a. Haati ishees baay'ee nama gaddisiisu. Sababii isheen ittiin duute hin beeku jechaa jiru. Kanaaf obboloonni keenya dhiironnis ta'e dubarri iddii booniin boqotte sammuun ijoollee baay'ee jeeqamee jira dhugaa dubbachuudhaaf. Keessumaa immoo warroonni koomentii badaa namaa kennitan, warroonni koomentii badaa barreessitan dhiisaa adaraa. Dhugaa dhiisaa nama hin jibbinaa. Yoo namni tokkoon malkii namaatiin nama jibba. Dhugaa malkiin namaa maalummaan namaa kan sim jedhee nama jibbisiisu hin jira. Haa ta'uyyuu maleetiyyuu nama jibbisiisu koomentii badaa fokkisaa barreessuurra sim jedhanii ilaalanii bira darbuu wayya. Dhugaa sim jedhanii ilaalanii iskrool gochuudha. Koomentii badaa barreessanii nama arrabsuurra
Dhugaan siniin jedha. Iskrool godhanii ani amala koo keessatti koomentichi viidiyichi natti hin tolu wanta hin taane yoo ta'e irran dabarsa. Maaliif jechoota hamaa keessa ofiitii baafachuu gaaf tokko abbaan sun deebi'ee waa tokko yoo ta'e iddootti dhiifama gaafatanii hin jiru. Hundumayyuu miidiyaa irratti barre tokko malee. Amma booniin kanaan duratti wanta nu hojjedhee isinii gaddisiise yoo ta'e dhiifama naa godhaa jetteetu addunyaa kanarraa boqotte. Warroonni arrabaa gadhee barreessineef immootiyyuu har'a bakkeetti hidhannee dhiifama jennuun hin jiru. Adaraa keessan warroonni koomentii ilaaltanii abdii kuttan, jireenya ilaaltanii abdii kuttan, bitaaf mirga keessan ilaaltanii abdii kuttan, kan jaalalaan miidhamtanii, kan maatiin miidhamtanii abdii kuttan, abdiin kutiinaa. Abdiin kutiinaa Waaqayyoorra ija keessan kaawwadhaa. Amantii kam keessattiyyuu Waaqayyoorra ija keessan kaawwadhaa. Namatti hin hirkatinaa. Waaqayyotti hirkadhaa. Gaafa namni sun sin miidhe, gaafa hiriyaan keessan biyyaa ta'e dubaras ta'e dhiiras sin miidhe hundumayyuu gaaf sana bitaan mirga keessan ilaaltanii waan gootan dhabdu. Abdii kutattu. Gaafa waaqarra kaawwattan immoo abdii hin kutattani. Hundiyyuu qoramuun bareeda. Maafan qoramaa? Maaf wantaa hin jedhiina. Yeroodhaaf malee qormaanni akka qoramanitti hin hafu. Namarraatii ka'a. Kanaaf abdii hin kutiinaa. Haala kam keessattiyyuu abdii hin kutiinaa. Lubbuu keessan irratti murteessinaa. Wanti barbaade haa ta'u. Dhugaan siniin jedha. Boonii immoo Waaqayyo lubbuu ishee amaru maatii isheetiif, hiriyoota isheetiif, hiriyoota isheetiif maraaf, maatii ishee maraaf jajjabina, hordoftoota isheef jajjabina haa kennu. Hundumaatti immoo jaalala nu haa barsiisu Waaqayyo. Hammeenya keessa keenya haa balleessu. Dhugaa dammeen amma argitan fakkeenyaaf dammeen kaleessa qoricha dhugde sababii iyyootiin. Abdii hin qabu, abdii dhabee kanaan caalaa. Yeroo yooniin gadi ba'ee waa fuudhee dhufaa jedheen ija keessa ilaalaa jette. Har'a garuu kaleessa garuu qoricha dhugde. Har'a garuu Waaqayyo haa eebbifamu. Iyyoonis ba'ee isheenis lubbuun ishee baateetti. Asirratti waan isiniin jechuu barbaadu hundumtiyyuu harka Waaqayyoo keessa jira. Osoo kaleessa dammeen waa taatee jiraatte iyyoon har'a bahe Waaqayyo haa eebbifamu. Silaa innis gaabbii keessa seena. Isheenis gaabbii keessa seenti. Isheen duute garuu sitti gaabbii keessa seenti miti. Maatiin gaabbii keessa seenu. Waa biraa hoo miti. Haadhuma keessaniif abbaa keessanii yaadaa. Dhugaan siniin jedha. Isheen iyyuu torbee amma kanaa hin teesse. Isheen garuu guyyaa muraasa keessatti abdii ishee kuttee lubbuu ishee irratti murteessite. Haa ta'u malee Waaqayyo gaafa lubbuu namaa fuudhe malee namni murtoo du'aa ofirratti murteesseedhaaf homaa hin ta'u. Waaqayyo immoo waan hundumaaf biyya keenyaaf, ijoollee keenyaaf, obboloota keenyaaf abdii kutannaa isaanirraa haa kaasu. Dhugaa jireenya keessan keessatti abdii hin kutinaa. Yoo waan gootan yoo baay'inaan dhiphattan, yoo karaa kamiyyuu dhiphattan mana Waaqayyoo dhaqaa. Amantaa keessan kamiyyuu deemaa. Wanti hin dabarre hin jiru ijoollee. Dhugaa Yesuus Kiristoos har'a yooniin kunoo iyyoonis argamee hospitaala galanii lachuu yaalamaa jiru. Waaqayyo haa eebbifamu. Dhalli namaas bineensa walitti ta'eeti wal nyaata. Hundiyyuu immoo gaarummaaf jedhanii bira darbuudha. Wanti godhanii hin jiru waanta ta'eef. Bilees abdii hin kutinaa. Abdii hin kutinaa haaluma kam keessattiyyuu. Nama immoo hin arrabsinaa. Ammamiyyuu sinaa dabbaruuti iskrool godhaati irra dabarsaa. Ilaaluun dirqama miti. Dhugaa yoo namatti toledha ilaalu.
haaluma kam keessattiyyuu yoo namatti toledha ilaalu. Malee abdii hin kutinaa. Haaluma kam keessatti abdii hin kutinaa. Jabaadhaatii dhaabadhaa. Tokkoyyuu abdii isin kutachiise tokkorraa barumsa fudhachuu dandeessu. Warroonni immoo sababii booniin duuteef haala isheen duute hin beekamu.